السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان أرمو ونمت كيسانو نغان جالي بكا جلتن توكما اسين حقا وسنين جتشا كبا يمتو تهور دفتو داريو بيج كنن يوتيوب ريو شافي جلتن ور دفاتن هندي كيسانو كنن بيج كي جلتس بكا جلتن تدقان سنين فقا وسنين جتشا هر فيديو كان غباب دو تكون سنين فيدي كان با يغباب دوي زين كيساني هدون كيسان ان فيديوز واي زين مالك انياتو شوفتو شوفانو إرتي فيديو لما ورابي فيديو لما إنسان أنا مهدو تلالي نموتا كما تربا وكان غرا كما كل أني تفرج شوفي واي زين كنا نموت هدو تفرج شوفي ولكن أكاسو ما سمو كان نشوفين باي جرا كانديدس باي جرا غرو زين كون تيستي سججيرتي حالا أكو ما مجانا بلا شيء هدونا ما كنتو حالا ججيرت هاتيسي amma simmo har'a haala biraatiin ammas akkasiin ofirraa cuftanu guutummaatti cuftan jedhee yaadaan warri isin dide hundi keessanuu kanaaf obboleewwan kiyyaa hundumti keessanuu nafaana bu'aa na hordofaa isin agarsiisa inshaa Allah kanneen haga owwanaatti YouTube kiyyan argin YouTube keessan keessa seenaa bakka search jedhu tuqa Rio شافي اسمع قلالي تقبيتا كتاكام بريسا ريو شافي كنوتي برنوتا قليسا قدي سينماتيك قوتي لالي ريو شافي اكس قدي تقاتي بروفايلي سا بكا فيديو جدو كان تقاتي الرانغا دي كان ديماتي برنوتا وانجرو الرا بردا ماتي تافيس دي نجبنا مي انتران كوني غنا فيديو كودا شان قفا جلا قدي فمجرا نما هنغن نقابو ارغاتني دبالتا كنن gama Facebookin na hordofatan Rio page jechuun profiling keenya Ordogani yoomiyyuu Ordoganiini beekamna ammas dabalataan immoo warroonni gaafii qabdanu waggaa page keenya keessa seentanii kuno bakka WhatsApp jedhu kana argatanii gaxxuxanii gama WhatsApp kiyya isin geessa achirratti gaafii keessan dhiheeffachuu ni dandeessanii gama WhatsApp isin geessa irra caala sanarra osoo gama commentitiin na gaafatanii isiniif deebi'a isiniin jecha obboleewwan TikTok ya akkuma agartanu kana ini beektan jedhee yaada TikTok islaayi gochuun follow gochuun gaariidha insha Allah barumsa nafaana bu'aa obboleewwan kiyya isin agarsiisa viidiyoon har'a baay'ee gabaabduudha akkuma duraanii urjii 959 jechuun murabbaa tuqa achi ka'ati zeen keessan irratti dhahaa afwan lugaa jijjiirachuudhaaf quxurii 6 dhooftanii amma immoo ofirraa zeen cufuudhaaf immoo quxurii 4 rukuttanii akkuma duraa sanatti na faana bu'aa akka duraa sanaan xiqqoo adda asirraa waggaa dhuftanii kaatanii tokkoffaanii lammaffaa bakka zeen jettu barbaaddattanii isin zeen lamma ankiyyaamma zeen kan jettu kun lammaffaa irratti garuu jawaala xiqqoo keessatti immoo zeen jechuun sadaffaa irratti naa dhufte kabraa kan arfaffaa irratti dhufus ni jira ta'a bakka zeen jettu barbaadan isin amma kiyya tokkoffaa irra lammaffaa irratti zeen jetti kan sadaffaa arfaffaa irratti dhufu jira bakkuma zeen jechuu barbaadanitiyyi quxurii inni irra jiru quxurii lamatu irra jira amma kiyya laal godheera akkasumaan na hordofaa afwan obboleewwan kiyya xiqqoo waggaa quxurii lama bakka zeen jedhu irra naqxan sana argattanii bakka subscribe jedhu kana cufameer jechuudha amma guutummaatti zeeniin cufamee jira jechuudha garuu akkin duraan isin barsiise cufatamee jira garuu haalli kunis adda bakka zeen jedhu tuqxaniitiyye asirratti cufattanii insha Allah obboleewwan kiyya viidiyoon keenya har'aa kanuma fakkaata irra deebi'uudhaan isin agarsiisa urjii 959 maslaali zeen keessan irratti dawwaltanii sanbooda quxurii 4 tuqxanii sanbooda bakka zeen jettu quxurii lammaffaadha kiyya keessan 3 4 fiduu mala bakka zeen jettu barbaadan isin amma quxurii lammaffaarun tuqa cufamee jira jechuudha okay inti godha ma salaama cufamee jira obboleewwan keenya barnoonni keenya har'aa kana fakkaata warroonni hanga wanaatti maatii keenya ta'e maatii kiyya ta'a assalaamu alaykum barumsa biraatiin eega walitti deebinutti